Olman akkamii kabajamtoota daawwattoota himannoo doosinitti ansara isabaatiin oduu keenya jalqabaatiin shororkeessitoonni faannoo humna dabalataatiin konkolaataa 8 oliin naannoo Amaaraarraa dhufanii aanaa Amuuruu bakka Migir jedhamu buufatanii jiraachuu maddeen himan. Bulchaan aanaa Amuuruu obbo Faantaawun Taayyee meeshaalee biiroo mootummaa fi qaamolee mootummaa magaalaa guddoo aanichaa kan taate Obarraarraa kaasuun gara Gamsaatti baqatanii jiru jedhu jiraattonni. Humni shororkeessitoota faannoo fi finxaaleyyii Amaaraa ammoo gandoota qarqara magaalaa Obarraa jiran qabachuun haleellaa itti aanuuf qophaa'aa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti maniitii jiru. Dhimma kana ilaalchisuun jiraattota dubbisuun gabaasa qindeeffanneen hawaasni yaaddoo fi sodaa qabaachuun kan nutti himan yoo ta'u bulchaan aanaa Amuuruu Faantaawun Taayyeefis bilbiluun waan qindeeffanne qabna gabaasa dabalataa itti aanee dhiyaata. Kaleessaa fi dheengadda akkasumas eda halkan haleellaa bifa haaraatiin aanaa Amuuruutti banameen lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi qabeenya hawaasaa guddaan saamamuu akkasuma barbadaa'uu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti maniitii jiru. Qisaasamni lubbuu fi mancaatiin qabeenya humnoota finxaaleyyii Amaaraa fi shororkeessitoota faannootiin hawaasa nagaa irratti raawwatamuu daran dabalaa dhufaa jira jedhan. Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegaluun hanga bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa kanaatti ajjeefamuu saamamuun qonnaan bultoota Oromoo furmaa hin arganne. Godinaalee Wallagga Baaforroo Guduruu Wallaggaa keessatti gochisuu kaneessaan kun guyyarraa gara guyyaatti waan raawwatamuuf ajjeefamuu fi du'uun dhala namaa haaraa ta'uu dhabeera jedhu jiraattonni. Tibba darbe duula qindaa finxaaliyyiif shororkeessitoonni faannoo Amaaraa raawwatanii magaalaa xiqqoo Gamsaa jedhamtu keessatti ilmaan Oromoo 103 ta'an haleellaa guyyaa tokkichaatiin ajjeefamaniitii jiru. Ragaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii waajjira hawaasummaa aanaa Amuururraa argateen ammoo guyyaa lolli kun eegalerraa kaasee hanga torbaan tokko duratti ragaa galmaa'ee jiruun aanaa Amuuruu qofatti namni 276 haleellaa finxaaliyyii Amaaraa fi shororkeessitoonni faannoo raawwataniin lubbuu dhabaniitii jiru. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa kanneen akka Jaardagaa Jaartem, Abbee Dongoroom, Horroo Bullog, Jimmaa Gannatii fi Amuuruu dabalatee aanaalee daangaa lafa Oromiyaa fi Amaaraarra jiran dabalatee Wallagga Bahaa keessaa Kiraamuu fi Haroon Oromoof biyya ormaa ta'anii jiru jedhu maddeen. Guyyuu ajjeefamuu ilmaan Oromoo dabalatee saamichi lafa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru. Jiraattota godinaalee kana lamaanii beela keessatti kuffiseetii jira. Namoonni 170 ol ta'an aanaa Amuuruu keessatti qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqaafamuun faca'uuf dirqamaniitii jiru. Oromoota Harargee bara 1993 hangam 1995tti sababa hongeetiin godinicha keessa qubsiifaman dabalatee dhalattoonni naannoo sanii hundi ganda 16 keessaa wabii tokko malee ari'amaniitii jiru. Roorroon walitti fufaa kun suuta suutaan aanaalee ollaatti babal'achaa jiraachuu kan himan maddeen gandoota 21 aanaan Amuuruu qabdu keessaa gandoota 5 humna kanaan hin qabamaniin turan keessaa magaalaa Oborraa dabalatee gandi 2 sodaa keessa jiram jedham jiraataan aanichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada isaa kenne. Sababa sodaa isaanii yoo ibsan humni finxaaliyyii Amaaraa fi shororkeessitootaan faannoo naannoo Amaaraarraa dabalataan fe'ameen konkolaataa 8 oliin dhufuun bakka addaa Migir jedhamuun qubsiifamee jiraachuu himam. Waan tokko amma keessa galee hin jiru maaliif akka inni ta'e nu galee hin jiru teessoo sana dhiisee mootummaan kanarraa hagamsa irratti karaa gochuun finxaaliyyii asnatti deemaa jiree makiinaa jaara karaa dalagee jiru karaa baha Wallaggaa aanaa Kiremooti waldeeggaraniiti achi humni galaa jiru jira. Dingadda Boobuu Sirbaa kan jedhamu waraana mootummaa kan deeggarame direeniidhaan kan uummata qotee bulaa maanguddoo waggaa 50-60 kan inni fixe gochuu kun ammallee irra deebi'ee kan inni hojjetamaa jiru aanaa kanarratti. Rogeeyyiin finxaaleyyii Amaaraa fi fuulli miidiyaa faannoos humni mootummaa naannoo Amaaraatiin bobbaafameen godina Horroo Guduruutti lola banuuf ijaaramee imala eegaluu isaa toora marsaa hawaasummaa irratti himaatii jiru. Sababa furmaanni waarawaan argamuu dhabeef namoonni qe'ee qabeenya ofiirraa buqqaafaman hedduun gandoota ammaaf hin qabamin keessa jiraachaa turanis amma marsaa lammaffaa buqqaafamuu waan hin oollee jedhu. Tibba darbe Agamsatti yeroo haleellaan raawwate sanam kantiibaa magaalattii dabalatee qaamoleen nageenya magaalattii gadhiisanii bahuu isaanii hordofeetu rukuttaan finxaaleyyii kanaan baname lubbuu namoota 103 galaafachuu kan yaadachiisan jiraattonni ammas bulchaan aanaa Amuuruu guyyaa kaleessaa magaalaa Amuuruu gadhiiseen ba'ee jiraachuusaaf sodaa qabaachuu himu. Amma teessoo mootummaa tun ka'ee bulchaan hunduu caaseffama mootummaa caasaa mootummaa hunda fudhatee hawaasa qullaa magaala qullaa akkasumas dhiiseeti kan inni dhufu. Yeroo darbe agamsarratti akkasuma dhiisee humna mootummaa achi keessaa buqqisee kanaa booda inni galanii finxaaliyyiin suni qabeenya barbadeessan humna maanguddoon fixan manatti qalani boodaatti qalani har'a illee isa kanatti Amuuruun eeggachaa jiru sodaa akkasii qaba hawaasni.
Sodaa hawaasaa kanaafim haalota aanaa Amuruu keessatti raawwatamaa jiran ilaalchiseem yaada isaanii dhaga'uuf bilbila harkaan bulchaa aanaa Amuruu obbo Faantaawun Taayyeef bilbilees obbo Faantaawun bilbila erga kaasanii booda miidiyaa OMN jedhamu hin beeknu jechuun yaada kennuu didanii muuziqaan irratti bananiiti jiru. Hello. Bulchaa aanaa Amuruu miti isin obbo Faantaawun Taayyee. Nagaa keessanii? Nagaa galataa waaqayyo. Miidiyaa irraan isinii bilbila. Miidiyaa eenyu? Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN irraati. Maalani OMN kana zarkinaa bilbilta maalani beeka OMN waan hin beeku qabu. Waan aanaa keessanitti ta'uu ilaalchisee yoo odeeffannoo laattan maal ta'a? Miidiyaa OMN waan hin beeku qabu akkoo nuti miidiyaa OMN hin beeknu. Hin beeknetti yaadan kennu. Hayyee isin yoo wallaaltan iyyuu uummatni ni beeka yaada nuuf kennaa uummata keessan bakka bu'aati. Uummatummarraa fudhuka. Uummatarraa fudhadheen jira akka bulchaattoo isin yaada naaf kennaa. Aanaa keessanitti waan adeemaa jiru ilaalchisee namoonni hedduun akka dhumaa jiran Komishinii Mirga Namooma Itoophiyaallee gabaasee ture. Waan kun ammam dhugaadha? Mee maaltu jira aanaa keessan obbo Faantaawun? Hello. Hello. Obbo Faantaawun. Hello. Komii hawaasa kanaaf quuqama kan dhaban bulchaan aanichaa dhugaa jiru akka ibsaniif ammas ijibbaataaf bilbiluufis yeroo sadaffaa bilbila kaasuu didaniiti jiru. የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይሞክሩ። Namoonni haleellaa finxaaliyyii Amaaraa fi shororkeessota faannootiin qe'eef qabeenya ofiirraa buqqaafaman kunneen yeroo ammaa kana beelaaf saaxilamuun rakkoo keessatti kufaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffateetii jira. Ajjechaa suukaneessaa irra deddeebiin godinichatti Oromoota nagaa irratti raawwatamaa jiru ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa ammallee waan jedhe hin qabu. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa garuu ibsa kaleessa galgala baaseen ajjechaa sabummaa irratti xiyyeeffateen godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti mul'achaa jiru mootummaan akka dhaabsisu gaafateetii jira.